Terrorism. Barfadheen manaan ba'e waan ta'eef jarjareen manuma fincaanii argadheettan godha. Akkuma ol seeneen intala bareedduu ana miti bulchaan biyyaayyuu ittiin dogoggoruun arge. Garuu bulchitoonni biyya keenyaa ni dogoggoruu. Battala fincaan namuddeetti intala sana mana fincaanii keessatti arguu koof baay'ee naara. Ariikootoon fixateen miirri gammachuu ammoo natti dhaga'ame. Innis intala bareedduu akkasii qophaa sana mana fincaanii keessatti arguu koof. Garuu maal godhaa an sagal kororsee ol jedhee gara intalaa ilaalu isheenoo nama hin turre. Ashaangulliitii mana fincaanii durbaa ta'uu beeksisuuf dhaabbattee turte. Nan aare. Sababiin aareefis guddina teessuma ishee gaafa qalbeeffadhe. Safuu teessuma ishee qofaa jiran. Kana ilaalee gaafa dubartoota magaalaa keenyaa yaadadhuun abdii kutadhe. Maal qabaa dubartoota magaalaa keenyaaf ashaangulliitii kanarraa osoo fuudhee keenyaaf. Silaa isa foon fal'aana tokko hin gunneen nu dura goranii meeqa nutti raasan. Duri shamarran magaalaa keenyaa isa hamma nagahuu kan osoo argatan silaa dhiirota keenyaa hamma buqqee gannaa gurguddate ture. Yaada kana keessaa ba'ee balbala bira gaafan gahu barreeffama harkaa kan akkookoo fakkaatuun mana fincaanii shamarranii kan jedhu arge. Dabalataanis jecha doorsiisaa dhiirotaaf dhorkaadha jedhuun dubbise. Edaa manni fincaanis saala qaba. Anoo shakkeen saala koo barbaaduu jalqabe. Ergan dhanna qabadhe asii waa'ee isaa quba hin qabu. Akkuma argadheenis mana fincaanii sanatti fayyadamuun koo dirqama akka ta'e jaalleen koo na hubachiise. Qabsoo meeqaan booda yeroof ani durba jedhee of amansiisee dhimma koo raawwatadhe raajiidhaan. Edaa manni fincaanii shamarranii kuusaa xaalayaa jaalalaati. Dhuguman siniin jedhaa dhiirota waggaa dheeraadhaaf durba gaafattanii hanga waggaa lamaasitti siniin deebiin deebisaa mana fincaanii durba keessaa argattu. Achi dhaqaa. Utuu durba tokko sossobbattanii warri waggaa lama hin guunneef garuu isin ammayyuu xiqqoo waggaa 3 tokkoofsaa fi keenya mana fincaanii halluun isaa gaafa jijjiiramu isiniif barreeffamaati. Edaa shamarran biyya keenyaa Facebook caalaattu lafatti jajabaatanii miiraa fi jaalala dhiiraaf qaban sodaa malitti ibsatan keenya mana fincaanii keessatti. Dhuguman siniin jedhaa qaaniin durbaa dhiira duratti qofadha. Waa'ee mana fincaanii osoo naasoo waan yaadadhe jechoota qabsoo fi abaarsa keenya mana fincaanii gubbaa. Hanga ammaatti qabsaa'aan biyya keenyaa osoo hin hidhamin hafe keenya mana fincaanii qofa. Silaa akka baay'inaa fi abaarsa qabsoo achi jiruuf mootummaa kana kuffisuuf keenya mana fincaanii yuunivarsiitii Finfinnee mooraan 4 kiiloo yookiin daalattii qofti gahaa ture. Dimookiraasiin yaada ofii bilisaan ibsachuu biyya keenya keessatti kan hojjetu mana fincaanii keessatti qofa. Siyaasa isaa turfachuuf mootummaan keenya nama caalaa osoo mana fincaanii biyya keenya keessa jiran mara walitti qabee Terrorism jedhee hidheessaaf wayya. Namni ofumaa jedha malee waraanni addunyaa sadaffaa bakka kamittuun jalqabu mana fincaanii biyya keenya keessatti qofa malee. Akkuma ta'u ta'een mana fincaanichaa ba'een saala koo deebifadhe. Haalumaan gadi ba'uu bubbeen daggala mooleessuu dubbisuu jalqabe. Sodaan koo hamma dhabe. Bitaan mirga ilaalee namni akka hin jirre gaafa hubadhu dhagaa burriisi sagal hin cabsine fuudheen giphii yookiin kiisii koo keessan kaa'adhe. Maa dhagaa baattaa? Naan hin jedhina. Namni kamuu jaallatee fayyaatti dhagaa hin baatu. An garuu kunoo umurii koo guutuu akka qoccaa fayyaatti dhagaa baadha. An bubbeen jaalladhu. Sababinsaa jirbiin qilleensa hin jaallatu. Aniif jirbiin ammoo tokkuma. Mul'achuu waa biraa yoo dabalanne malee qofaa hin ulfaannu. Jirbiin gaabii ta'ee anis lama ta'ee.
Andaladde hanga har'aatti guyyaa tokkoon qofa ala durbaan hammatamee hin beeku. Kunuu daafii bubbee garaa laafessa sanaafi. Intala hamma jirmaa geessutti fuudhee bubbeen yoon argotu lubbuudhaaf ofirra galagaleen ishee hammadde. Intallis garaa laafetti hin turre akka timaatimaatti namicha liqsite. Angaruu miciliqoo koon caalaatti hammatamuu koon gammachuun koo gara dhabnaan galee yaadannoo dhuunfaa koo irratti guyyaan yeroo jalqabaafis yeroo dhumaafis durbaan hammatame jedheen galmeeffadhe. Kunoo gara keessan yeroo dhufaan jiru namoonni baay'een dhoksaa guggufuu koo ol gaafachaa turan. Dhoksaa isaa anu isinittan hima. Madaala koo dabaluun bubbeen fudhatamuu jalaa of baraaruuf dhagaa hamma gaara koomtoo ka'uu gibii yookiin kiisitti baaddeen jira. Sababa kanaafis namni karaa cinaacha bitaan na ilaaluuf qubee caan fakkaatee mul'adha. Dhugumayyuu akka lafeen cinaacha koo bitaa hir'ate har'an bare. Kunis ta'ee gaarummaan dhagaa baachuu koo qilleensaan fudhatamuu na oolcheera. Garuu maal godhaa? Qilleensi bubbisuu na fudhachuu waan dadhabeef gurra koo gaachana gootaa fakkaatu kana akka daggala walitti gara duubaatti waan lucceesseef nama fuulduraan na ilaaluuf illee ittiin fakkaadha. Sunis ta'ee deemsa nan dhorkine. Haa ta'u malee waa'een gurra koo taatee bira kan keessummeessuuf na dirqisiise. Namni martuu sababa gurra koo bineensa addunyaa biraarraa dhufetti fakkaatteen waanuma qabuun suura na kaafate. Kan harmee tokkotu na dhiba. Haaruun kaasuudha jettee harataa qeesheettiin qulqulleessaa turteen lafarraa na haxoofte. Namoota suuraa na kaasatan keessaa kan akka intala bareedduu sanii natti tole hin jiru. Kan ishee hundarra caala. Ija libsattee na kaafatte. Maal na kaafatte natti kakaafte malee. Anis seeqee terroristii jedheen darbee dhufe. Jechi terroristii jedhu kun akkoo koo na yaadachiisa. Akkoon koo qeerroo waggaa 95 yoo taatu qabsooftuu akka Nadhii Gammadaati. Akka ilaalcha akkoo kootti namni martinuu bakka lamatti hirama. Isaanis tokko qeerroo yoo ta'u inni lammaffaan qeerqerreedha. Akka hiika akkoo kootti qeerreen nama onnee guddatu yoo ta'u qeerqerreen immoo nama arraba guddatu. Gaafa jecha siyaasaa maan duchaatti akkoon koo qeerqerree waamtu terrorism jetti. Mana keenya keessatti mii hundinuu akkoo koon maqaan qeerroof qeerqerree jedhamu kennameeraafi. Fakkeenyaaf TV'n keenya yeroo TV Oromiyaa dabarsaa turetti qeerqerree ture. Kanaafis jecha akkoon koo afaan Ingiliziitiin terroristii jettee qixa afaan namticha oduu dubbisuun waan maxxansiteef yeroo mara mana keenya keessatti oduun daawwannu waa'ee terrorizimii qofa ture. Akkoon koo nama siyaasaan bilchaatte waan taateef guyyuu miidiyaa hordofaa oolti. Keessumaa erga TV'n Oromiyaa gara OMN dhiifama dogoggoreen OBN itti jijjiirame booddee TV jalaa ibsaan yoo dhaamu qofa fakkaati ture. Sababa kanaafis akkoon koo ibsaadhaan terroristii jettee waamti. Dhugaa qabdi. TV'n yeroo waa'ee misoomaa fi qonnaa dubbatu ibsaan hin dhaamne gaafa saamichaa fi rakkinni uummata Oromoo irratti qaqqabaa jiru gabaafamu ni dhaama ture. Kanaafis akkoon koo iddoo biraa tarii yoo oduun darbaa jira ta'ee jettee namatti bilbiltee adda baafachuuf yoo jettu neetworkiin biyya keenyaa deebisee terroristii kan biraatti ta'a. Kanaafis akkoon koo oduu OBN irratti galgala jalqabde ibsaan yoo dhaamu raftee abjuudhaan xumurti. Gabaasa isaas ganamaan kaatee ciree dura nu qaqqabsiisti turte. Sababa kanaafis yeroo mara mana keenya keessatti sukkaarri qabamuu fi deeggarsi sassaabamuu isaa malee uummatni gargaaramuu isaa hin dhageenye ture. Galatooma.